Maashaallah meeshaa obboleettii teennaa mana guutuu biffee guutuu akkasuma meeshaa hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Akkuma isin argartan kana viidiyoo kana asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa hanga xumuraatti ilaalaa isin jira. Baay'ee isin fayyada keessattuu ijoollee mana madaamii jirtan hedduu isin fayyada jechuudha. Meeshaalee kana hanga xumuraatti ilaalaa. Warroonni meeshaa nama isiniif bituu dhabee rakkattanii akkasuma immoo galumsaaf qopheeffatanii akkasuma immoo eessa kaa'adhettanii warroonni isin cinqee mana kiraallee isiniif kenna waan ta'eef hanga xumuraatti ilaalaa jechuutaan as keessa dabarsuudha. dhaggeeffadhaa isin jira turtiin keessan na wajjin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaa kiyya isin biraa jiraatucha. Shamarka kun warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaan addisuu adda hin qoodin har'allee meeshaa obboleettii teennaa tokko qabatee isin dhufee jira jechuudha. Yeroo hundaayyuu adeemdaati meeshaa gadhiisu meeshaa kiyya se'ee ilaalaa kiyyuma se'ee ilaalaa maaliif meeshaa kiyya gadi dhiisne ta'e yeroo dheeraa nagaa fajjaa turte garuuyyuu sababni meeshaa isii gadi dhiifne meeshaan isii baay'ee waan ta'eef waraabbii irratti illee wanti hundaanuu nama hin mijatu meeshaan isii baay'ee waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo isiin beekuu dhabuu dandeetti jechuudha meeshaa ofii. Beekuu dhabuu dandeetti jechuudha meeshaa ofii sababni isii hin beekneefi kanaan dura ka ofii keetii kaasitti ergee malee ka ofii kan keetii jaalattallee ka ofii kan keetii osoo bitadhee na gammachiisettillee naabiti naan jette lakkoofsi bilaa isii pilaasii 9665 duwwaa tokko 93 40 69 jechuudha haadha lakkoofsa kanaati hiriyoonni isillee yoo gadhiifamu meeshaan kan kennullee sirra ilaallee bitannaa jedhanii gaaffii baay'ee yeroo hundaa na cinqanii jetti kinootii amma asumaanii laalladhaa isin jedha jalqaba irratti meeshaa aadaati meeshaa aadaa video xumurarra isin oolchaa sababni isaa video keessa gadi hin baafne mana jira waan ta'eef xumurarratti isiniif oolchaa jechuudha. Itaansee firiijii abbaa litirii 350 jechuudha kinootii litirii 350 firiijii kana firiijiin kun baratama jechuudha namni hin beekne hin jiru firiijii kana inni biratti yeroo hundumaayyuu binna jechuudha. Anti bitatte jechuudha dura gatiin isin bitatte yeroo 40 jechuudha firiijiin kun amma namoonni bitachuu barbaadan 46 kanaan durallee isin hin ture Faaxumaalleen isa kana qabdi jechuudha. Aniyyuu mana keessa isa kana qaba. Firiijiin kun yeroo inni ittiin bitame sun 40 namoota gara 6 moo akkamitti bitee ofiillee 7ffaa bitadhe jechuudha. Namni 7 6 jechuudha 40 bitatee 40 jechuudha. Maashina uffata miiccu illee kinoo kana jechuudha. Maashaalladha maashina hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu hin dandeettanii isin jira gatiin isaa yeroo saniitii fi gatiin haqaa tokko miti garuuyyuu kinoo ilkaan qaba jechuudha. Garaa keessaa ilkaan qaba gatiin gaafa san isin ittiin bitatte birrii 33 jechuudha. Har'a garuuyyuu 36 waan argamu natti hin fakkaatu. Kinootii maashina kana jechuudha. Yeroo madhiyoo namaayyuu 35,500 illee bitee jira jechuudha. Taasee ooviniidha jechuudha. Oovinii xiqqicha oovinii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Baatiraa isaati akkasuma sibiila ittiin qabatanii fi kan arroostooti jechuudha. Akkuma argaa kana namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitachuu hin dandeenye jedha. Gatiin isaa birrii 12 qofa jechuudha. Gatiin isaa birrii 12 qofa namoonni bitachuu barbaadanii bitadhaa isiniin jedhan jechuudha. Namni hunduu hin beektanii garaan silli keessillee kinoo jechuudha. 9,500 jechuudha. Eeleen kunillee isin bitatteen taasise istoofii dhaabaati. Istoofii dhaabaallee kinoo jechuudha. Akkuma isin argitan kana as bira jira jechuudha kinooti. Istoofii dhaabaallee birrii gatiin isin bitatte 6,500 jechuudha. 6,500 garaa keessaa waa hundaa qaba hin beektanii. Taasee roottoodha. Roottoo abbaa litirii 300 fi 420 gatiin isaa 3,700 jechuudha. Taasee masoobii buddeenaati. Masoobii buddeenaallee 3,500 jechuudha. Akkuma isin asirraa argitan kana masoobii buddeenaa 3,200 yeroo isin bitattetti gatii dura amma isin himaa jira. Akkasuma ittaansee saafaadha jechuudha. Garaan asin deebi'ee isin xumuraa jira. Saafaa lamaanii 1,400 akkasuma eelee furdaa ta'e jechuudha. Kan waan irra akaayanii akkasuma saafaa saanii qadaada jechuudha. Akkuma isin argitan kana eelee sibiila 1,200 jechuudha. Eelee furdaa wanta ta'eef akkuma isin argitan kana ittaansee mandajaadha. Mandajaa guddaadha jechuudha. Inni illee birrii 900 bitamee fi ittaansee ka uffata xiqqaarra goggoosan jechuudha. Sallee birrii 1,500 jechuudha. Ka bitee fi
Ittaansi ammallee baatiraa daabbooti. Baatiraa daabboo ikoosanii jechuudha. Akkuma san isa achi bira argaa jirtan kana baatiraa daabboo ikoosanii birrii 17,000 jechuudha. Kan isii bitee maashina juusiiti. Maashina juusii hedduu kwaalitii ta'ee fi maashaallah ta'e jechuudha. Kunuuti as bira kun argaa kana maashina juusii kinoo kana jechuudha. Gatiin isaallee birrii 5,500 jechuudha. Ittaansee rakabootii diimlaayitiiti. Rakabootii diimlaayitii illee kinuuti achi bira jechuudha. Rakabootii abbaa gadaallee akkuma argaa kana birrii 3,500 jechuudha. Rakabootii warqaammaa 4,300 ka abbaa gadaa 3,500 fermuuzii warqaammaadha. Kinuuti as biratti jechuudha. Inni illee birrii 6,000 jechuudha. Fermuuzii noormaaliidha. Lamaan isaa kan duuba irraa jiru kana jechuudha. Kinuuti lamaan isaa walirratti birrii 3,400 jechuudha. Lamaan isaa walirratti birrii 7,700 jechuudha. Saanii raaniidha. Akkuma isin argitan kana saanii raanii kinuuti abbaa fireeshanii jechuudha. Saanii hedduu bareedduu taate saanii raanii jechuun kinoo kana jechuudha. Kararriin isiillee kararii baay'ee bareeddu jechuudha. Adii waan baratamteef jecha kararii kanaan dhufee jechuudha. Karariin kana amma kan haarawaa dhufte jechuudha. Isiillee gatiin isii gatee 4,800 jechuudha. Saanii giloobaalidha. Saanii giloobaalillee 5,500 saayizii qaba. Saayiziin isaa guddichaan jechuudha. Ittaansii amma illee masoobii buddeenaa isinitti himeera. Masoobii daabboo hin bitamne baaldii guddaa fi xiqqaa jedha. Baaldiin guddaan kinuuti as bira jira. Xiqqichi illee kinuuti biiftuu san achi bira jirti. Gatiin isaa walirratti 1,100 fi birrii 50 jechuudha. Ittaansee saafaa uffataadha. Saafaa uffataa lamaan san duratti isinitti mul'isee jira. Birrii 1,400 kan jimsaaxabaa irra dhiqatanii 300 jechuudha. Lamaan isaa birrii 600 ka uffata xuriiti kinuuti birrii 800 jechuudha. Inni illee hedduu kwaalitii kan ta'e akkasuma hiiqaa irra goggobsanii isinitti mul'isee ture. Saarvisii warqaammaadha kinuuti sadii isaa walirratti 4,000 fi birrii 500 jechuudha. Kinuuti saarvisii warqaammaa 4,000 fi 500 jechuudha. Maankaa seettiidha. Maankaa seettiin kun maankaa haarawaa jechuudha. Kanaan dura na bira baratamee hin jiru. Hiiqaan duraan na biratti hin baratamne hiiqaa hedduu jira waan ta'eef ofii keessanii beekuu hin dandeettanii. Namoonni jaalatan irraa sirrishuut godhaa naa ergaa isin jedha. Maankaa kana baay'ee jaaladhe. Natti tolee jennaani osoo ofii bitadhe jedhee kan yaade jechuudha. Kan isiidhaaf bite as keessa kan jiru maankaa seettii hedduuti jechuudha. Akkuma yoo daraddaramu akkuma duuba isaa irra jiru kana jira. Keessa baasuun isaa baay'ee ulfaata. Kinuuti as keessa jiru jechuudha argitanii. Meeshaa biraa balleessaa jira. Asirra daraddarama jechuudha kinoo. Asirra daraddarama jechuudha kinoo. Yeroo daraddaramu walumaa galatti isaa akkuma jiru jechuudha kinoo. Haala kanaan daraddarama. Kararri nan bite kinoo kana jechuudha. Akkana daraddarama yoo daraddaramu argitanii. Maankaa seetii kun gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan hedduu kwaalitiidha. Namni hedduu sirrishuut godhee viidiyoo biraa irraa hedduu keessan erganii turanii hin bitamne jechuudha. Yeroo san hin arganne garuu amma obboleetti kennaa argadhe jennaan biteefii jira jechuudha. Maankaan kun kan biftee fi inni illee gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha. Maankaan seetii kuni namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu hin dandeettan isin jedha. Saarvisii ittaansii ammallee distii kaasiyoodha. Distii kaasiyoo illee kinuuti. Gatiin isiillee birrii 8,500 jechuudha. Distii kaasiyoodha. Ittaansii jookii warqaammaa 2 jookii warqaammaa tokko kinuuti. Tokkollee kinuuti. Tokkochi isaa birrii 2,400 jechuudha. Lamaan isaa birrii 4,800 jechuudha. Tirii abbaa gadaati. Tirii abbaa sadiiti. Tirii abbaa sadii kinuuti. Bifa roozii san diimaa. Tiriin abbaa sadii bifa diimaa san jechuudha. Ittaansii saanii zirgii darzana. Inni illee birrii 1,100 jechuudha. Kaawyaadha. Kaawyaa uffata tokko sun inni achuma bira 3,000 fi birrii 100 jechuudha. Siinii abbaa gadaati. Kiraas bira 4,200 jechuudha. Distii hafuuraati. Kino as bira irratti 4,800 jechuudha. Litirii qabdi isiin tun jechuudha. Du'aan litirii qabduu fi litiriin kun inni kun litirii guddaadha jechuudha. Litiriidhaan litirii 9tu jira. Inni kun litirii 9 jechuudha. Litirii 7 illee hojii barbaadan hin jira jechuudha. Gatiin isaa isin qannasa. Kun garuu litirii 9 jechuudha. Qircimaa wucaa kookisiiti.
Kirsimaacha kookisi kinu sulti achi jira. Karabisi adisan. Kirsimaacha kookisiiti isilleen birrii 750 jechuudha. Mafaaqaadha. Birrii 400 jechuudha. Kinu Kirsimaachaan birrii 400 isiniin jedheera. Mafaaqaan birrii 100. Maxalayaa shaayitii maxalayaa shaayillee achi bira birrii 400. Mafaaqaan 300 ifa manarraa taa'ati. Mafaaqaan 300 maxalayaa shaayii seettiin isaa firee 3 isaa birrii 400. Makarattafaa abbaa firee 3 jechuudha. Seetti isaati birrii 800 jechuudha. Firee 3 isaa walirratti birrii 800. Saanii seettiiti kilooti. Saanii seetti kun saanii hedduu ofirraa qaba jechuudha. Akkuma argattan kana saaniin inni ofirraa qabu saanii waxii cilfaadhaan walirratti ofirraa qaba. Dhaabishi viidiyoo godhachuu dhufu. Kilooti saanii cilfaa ofirraa qaba jechuudha. Cilfaadhaan ofirraa qaba. Siyoo barbaadan tokkichallee godhachuu dandeettanii. Ana ammoo yookaan aynata lama qopheessitu. Aynata saanii garaagaraa jalaa ta'uu irra jedhee saanii lamaan qopheessee fi akkasuma saaniin tun firee jaha jechuudha. Kunillee kan miila qabu orjinaaliin kunillee firee jaha jechuudha. Inni kun kan miila qabu jechuudha garaagaraa beekaa. Innillee firee jaha tiliin jalaa tokkodha. Akkasuma saanii shoorraa firee jaha saanii kookisii firee jaha fi akkasuma karuuzaa tokko jechuudha. Saanii seettiidha. Maashaallaadha. Namoonni bitachuu barbaadan saanii seettii kana daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda waan ta'eef tirii sibiila abbaa firee 4ti. Kinuti tirii sibiila abbaa firee 4. Innillee birrii 1,700 jechuudha. Firee 4 isaa walirratti sulti sirriitti mul'isee ol fuudhiti. Baay'ee furdaadha jechuudha. Baay'ee furdaa kwaalitii fakkaatu jechuudha. Firee 4 gilbichaa seettiidha. Gilbichaa seettiin kun firee jaha qaba jechuudha. Firee jaha ta'uu isaa mul'isuuti. Firee jaha qaba. Firee jaha isaa birrii 500 jechuudha. Fireen jaha isaa birrii 800 fi birrii 50. Altaatee makashkashaadha. Makashkashaalleen biriidha. Ittaasee makarajii bunaatii fi shaayitii kilooti ka bunaa kana ka shaayitiin achi bira jira. Gatiin isaa walirratti birrii 2,000 jechuudha. Cilfaa abbaa firee 3 jechuudha. Kiin achi bira jira. Cilfaa abbaa firee 3 akkuma achi bira jiru innillee birrii 1,000 jechuudha. Firee 3 isaa walirratti albee firee 3 jechuudha. Albee firee 3 illee 1,300 fi birrii 50 jechuudha. Saanii faandishaati. Birrii 500 jechuudha. Saanii faandishaallee birrii 500. Sufraa nyaataati. Kinuuti azala jira. 1,000 fi birrii 300 jechuudha. Innillee sufraa nyaataallee itaasee jookii boombaati. Jookii boombaa kinuuti. Akkuma isin asii bira argattan kana jookiin boombaallee akkuma isin argattan kana jira jechuudha. Maashaallah birrii 5,000 fi 500 jechuudha. Saanii shaklaadha. Saanii shaklaa kinuuti. Birrii 7,000 fi 500 jechuudha. Saanii shaklaa baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha kinuuti. Akkuma isin argattan kana namoonni hedduu hin qaban jechuudha. Saanii baay'ee bareedaati. Yeroo qophii yeroo piroogiraamii garaagaraatiif baay'ee nama fayyada jechuudha. Innillee birrii 7,000 fi 500 jechuudha. Ittaasee kidaanii feermuuzii kidaanii feermuuzii illee kinuuti jechuudha. Kidaanii baay'ee kwaalitii ta'e innillee maashaallah namoonni bitachuu barbaadan kidaanii kana bitadhaa isiniin jedha. Qabattoon isaa kan duuba kanarraa hunduu as keessa jira jechuudha. Saaniin kun saanii baay'ee bareedduu taate jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa birrii 4,000 fi 500 bitee jechuudha isiidha. Ittaansee burcuqqoo bishaaniiti 1,000 fi birrii 300 darzana achi bira jechuudha. Darzan isaatti iyyuu akkasii. Ittaansee saanii buddeena keessa kaayanii kennu achi bira jechuudha. Inni buddeena keessa kaayanii gatiin isaa birrii 2,000 fi 700 jechuudha. Isaan ka daabboo keessa kaayanii kennu as bira. Innillee birrii 700 jechuudha. Ka daabboollee diizaayinii isaa diizaayinii akka buddeena isaanii burcuqqoo muufiiti kennu achi bira jira. Fireen lama biteef jechuudha. Keessa baasisuu inni fireen tokko birrii 700 jechuudha. Diizaayinii garaagaraa biteef jechuudha. Fireen lama biteef jechuudha. Tokko lumuutii akkasitti tokko gollee irratti kana biteef lamaan isaa birrii 1,000 fi 400 jechuudha. Haxumaa seettiiti. Haxumaa seettii illee birrii 100 fi 50 jechuudha. Haxumaa seettii birrii 100 fi 50 ka sukkaaraati. Ka sukkaaraallee achuma bira jira. Innillee birrii 500 jechuudha. Akka sibiilaati. Kiiloo ka sibiilaa kana kartoonii gurraacha.
inni illee birrii 500 jechuudha. Sufraa rakabotiiti kinoo as bira jira. Sufraa rakabotii sufraa hedduu bareedu akkasuma lahumsi isaa daarii illee yabbuu ta'e sirriitti jechuudha. Sufraa hedduu kwaalitiiti jijjiiramee kan du'arraa daariin isaa kun hedduu yabbatee dhufe inni illee birrii 100 fi 500 jechuudha. Xuriiti madadara ataakiltiiti jechuudha. Fiinuutiin illee achi bira jira. Asirratti himee dura inni illee 800 uffata xurii illee 800 jechuudha. Ataakiltii illee 800 taasisa maashina bunaa xiqqittiidha. Birrii 1,000 fi 500 isilleen birrii 1,000 fi 500 jechuudha. Isinni shaayii darzana maqammacaa qabdi jechuudha. Kinooti as bira darzanni isii birrii 2,000 fi 400 jechuudha. Jookii bishaanii noormaaliidha. Jookii bishaanii noormaaliin kinooti jechuudha. Jookii bishaanii noormaanii baay'ee jaha qaba jechuudha. Baay'ee bareedduu kan ta'e jechuudha. Birrii 1,000 fi 900 maankaa sukkaaraati. Birrii 100 fi 50 jimpaasiidha. Jimpaasiin kinooti jechuudha. Kun argattan kana mashallaadha baay'ee bareeda. Lamaan dhedheeraa lamaa fi gabaabaa tokko qaba jechuudha. Ispiikarii illee kinooti. Ispiikarii lama qaba jechuudha. 3 qaba jechuudha. Akkuma argattan kana inni kun baay'ee kwaalitiidha. Gatiin isaa 9,000 fi birrii 500 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo maxxabashaa siraamikiiti. Abbaa firee 3 jechuudha. Maxxabashaa siraamikii abbaa firee 3ti. Siraamikiidha. Namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isiniin jedha. Hedduu bareedduu waan taateef namni bitachuu barbaadan taasisa cilfaa pilaastikii seetiiti jechuudha. Kinooti as bira jira. Inni kunillee baay'ee bareedaa cilfaa qaba. Waa hundumaa qaba namni hundi hin beektani. Akkuma asirra jiru kana waa tokko lama miti. Maqasii irraa akka killee dhahaan irraa billaa hedduurraa akkasuma cilfaa garaagaraa irraa ayinataan qaba jechuudha. Inni 3,000 fi birrii 500 jechuudha. Taasisee maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtii illee kinooti as bira jira. Waa hedduu ofirraa qaba jechuudha. Inni illee akkuma argattan kana yeroo maamraatiin badu kan maamraatiin daakan qaba jechuudha. Harkaan daakan qaba jechuudha. Inni kun osoo asitti rakkoo wayiitu uumame as biratti gubata malee yeroo as keessatti rakkoo wayii uumame jechuudha. Asiin kanatu iyyuu gubata malee gara biraatti hin taru jechuudha. Argitanii akkasuma immoo yoo maamraatiin baddee fi asiin kana irraa fuutanii akkaan daayitan jechuudha. Billaa hedduu qaba jechuudha. Billoofni hunduu kinooti as keessa jira. Akkasuma mafaaqaa kaarotii faaqan illee qaba jechuudha. Waa hedduu qaba as keessaa kinooti as argitan kana billaa hedduu qaba jechuudha. Akka qiyyaarratti itti fayyadamanii wanti inni as keessaa qabu waa hedduu akkuma argitan kana kana fuuletti qadaadanii as kanaan illee daaka jechuudha. Argitanii galaagilee harkaallee qaba jechuudha. Inni kunillee birrii 3 fi 300 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadani waa hedduu jechuudha. Qotoonni isa keessaa inni qabu. Inni illee birrii 3 fi 300 jechuudha. Taasisee mandajaa bunaa istoofii xiqqittiidha kennuuti. Xiqqittii istoofii san ofii as harkisii. Isillee birrii 800 jechuudha. Taasisee madda maca saambusaati kinooti. Akkuma as bira argattan kana inni illee birrii 500 akkasuma mooyyee sibiila harkaan tuman jechuudha. Kinoo isillee 600 jechuudha. Sibiilli isaallee kinooti inni illee kinooti. Walirra birrii 600 jechuudha. Taasisee isaanii firiijii jechuudha. Isaanii firiijii kuni firee meeqa takka 2 3 4 5 jechuudha. Firee 5 isaa kana akkana walirratti namoonni tokko isaanii sibiilaatiin kenna yeroo baay'ee isaanii sibiilaatiin kaa'urra isa kanaan kaa'utu caala jechuudha. Maaliif wanta sibiilaatiin yeroo dheeraa firiijii turuun gaarii miti jechuudha. Pilaastikii akkana kanaan inni iyyuu kana firiijii mataan isaatu kan firiijii jechuudha. Argitanii waan irraa buqqa'uu illee jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Firee 5 isaa walirratti birrii 1,000 fi 200 bita jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Firee 5 isaatii birrii 1,000 fi 200 bitanii. Inni biraa meeshaa isii dura manatti irraanfadhe isiniin jedhee jira kinooti jechuudha. Meeshaa aadaa kinooti. Maashaallah meeshaa aadaa abbaa gadaatiin dalagame jechuudha. Hedduu bareedee akkuma isin argattan kana maashaallah calleelleen akkaataa itti dalagame argattan jechuudha. Akkuma isin argitan kinooti qoriin jechuudha. Argitanii qoriin akkatti calleen akkatti itti dalagamee jiru irrarraa'ee hin jiru irratti muka bira yoo gattare bareeda calleen. Akkaataa dhahinsa isaa immoo ofii keessanii ilaalaan isinitti waan hin qabu ofii keessanii ilaalaatii argaa isiniin jedha akkaataa inni itti dhahamee jiru. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Dhahaan isaa ajaa'ibaaf bareeda. Akkuma isin argitan kan argitanii inni kun killa jechuudha. Xunxoo fi mooqaa argitanii. Xunxoo fi mooqaadha. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana boraatiidha.
akkasuma immoo buqqee siinqeelleen kinuuti maashaallah meeshaan isii akkana bareedee haala kanaan birrii 11,000 dalagamee jechuudha. Itti aansee wanta ani isin waraabuu kuutan hanqatee jennaan dhiisee minxaafii kana jechuudha. Argitanii minxaafiin kun darajaa qaba akkuma isin argitan kana wanta isaa meetira 2 darajaa qaba. Darajaan isaa inni kun tokkoffaadha jechuudha. Tokkoffaan kun birrii 3,500 jechuudha. Tokkoffaan kun birrii 3,500 inni kun 2,000 ta'ee 2,000 ta'ee akkas naannoo isaanii 2,500 fa'a akkasii inni kun tokkoffaadha. Lammaffaan jechuudha 2,000 kun tokkoffaadha. Tokkoffaan kun birrii 3,500 hedduu kwaalitii ka ta'e jechuudha. Ka biyya alaati jechuudha. Kuuwwan ka biyya keessaati kun ka biyya alaati jechuudha. Irraa heelluu qa'u waan takka hin ta'u yeroo kamuu yoo miicame haaluma kana akkanuma jira jechuudha. Jijjiirama tokkollee hin qabu. Maashaallah namni meeshaalee kanneen jaallattan ajajadhaa isin jedha. Meeshaan obboleettii teennaa akkana fakkaata. Haala kanaan xumuramee fi jira. Hedduu jaallatanii abdii guddaa irraa qaba. Wanta na amantee narraa dhuftee fi maashaallah hedduu narraa gammaddee abdii guddaa irraa qaba. Akkana fakkaata. Nagatti